عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجدرتني فيا كيسني والهابرو والرماتي كينيا تاتنون نجدر الحمد لله. الروان توكو كابدين وفي بدينا كراسل باتينا كم تكو جنو سني كابدين وفي أصبرك أجرتن إرشو كيس جرا أسيت مو أبيشي كنا كمارجتاني مو يماشنات تي أسمع منو أكاي تومي كوبيسه أما سيجينجيلشا مانكا كنا توكو نمبر رساتو كتوكا سديتي sana booda abishii tana eegetti gingilcheen booda akkuma agartan baay'ee bareeda yoo afuurri isaallee namatti tola qimamee qabaate saniitti fayyadamaa abishii akka biyyaa sanii wajjin daasifachuun hin jiru asit daakutu gurguramaa sanumaaf waanuma jaaladhuuf itti fayyadama eega sangoone booda daakuu saanii kana lama fayyadama akkuma maatii keessanii fayyadamtanii saanii kana lama fayyadama maatii baay'ee waan hin qabne tanan dura diimaa fayyadamaa ture irshoon jala jirullee diimaadha garuu yoo xiqqoo sirriitti adda ta'uu mala biddeenni kun kana eega gooneen booda maashinicha kenna itti banna jechuudha eeguuni nambara tokkorra itti banna kooliingoo bishaan mitti fixaa deemna Ega bishaan normally in qal'isna jechuudha bukoo kana ima qal'isna malee wanta biraan goonu akkuma qal'atu waan feenu inuma qal'isna jechuudha akka keessan tolin faqaadhaan feetan qadaadaan qabaa maashinichi qadaada fayyadamuu dandeenya asii bishaan itti naqaa jechuudha amma nambara lamarra deebisee akka dafee naannoo ofii sirrii walaatiin tooraan sadiirrallee godhu ini coba ini dah amma gahee jira irraa cufnee jechuudha maashina keenya eegarraa cufnee qadaada baasna kun akkuma agartan haphima ta'ee qal'ama ta'ee lixima ajaa'ibaa kama qal'ifame ta'ee sirrii haphisuu qabna hin haphisee akka ajaa'ibaani baay'ee haphiseera haphachuu qaba haphina isaa isiniif agarsiisa kun haphiidha jechuudha baay'ee haphise bishaanuma jechuudha sana booda meeshaa dachaasna kun amma baaldii kiyya ka itti bukeeffadhu garagalchee jira haphiisaa godhee qadhisee itti garagalchee guyyaa lamaaf akkana kenna jechuudha guyyaa lamaaf qadaada itti goonee kenna bakka xiqqoo ho'ii jiru like bakkuma istoofii itti fayyadamnu jechuudha itti qadaadne kenna guyyaa lama booda immoo itti deebinaa jechuudha nagaa guyyaa lama booda lixiin kenna bukaa'ee jira kun gubbaarra akka argitan kana ta'a kanam irrumaa jissinaa jechuudha akkuma jirutti irraa jissina kana gubbaarraa dura kaasnee kaane bishaan isaallee irraa jissina absitti kenna eega buusneen booda daakuu isaanii kana takka xiqqoo jechuudha hin guddistanii baay'ee xiqqoo haguma buddeena godhataniitiin qal'istuu jechuudha
absiitii buusne san itti naqna jechuudha lixii amma kurree sanitti. Absiitichaa fi lixii dura waliin meelisa irratti lixii keenya kan dura bukeeffannee qabnu san waliin naqnaa jechuudha. San booda amma maashina itti bannee daqiiqaa 5 wal fudhachiisuu qabna. Lixii keenya meeshaa galabatadhee jira. Daqiiqaa 5 eega wal fudhachiise absiitii wal fudhachiise booda meeshaa galabatee jira. Amma wanti goonu sa'a 5 itti qadaannee iddoo qorra hin qabne as qabaatee hin qabne kaayannaa sa'a 5 booda buddeen akkamii akka ta'u walumaan laalla. Okay, sa'a 5 booda kunoo lixii akkana jira. Lixii kana waliin geenne sirrii waliin dhoofna. Kun akkuma argitan kana beeksiseen nu garagaleera ajaa'ibaa ta'e. Gasfana booda ka elee itti banee jira. Elee kiyya nambar 355 irratti banee agasiin oofitutti lixii keenya qopheeffannaa jechuudha. Eleen kiyyallee opeera mame itti buusnee laalla. Ani homaanuu rigu elee kiyya fooxaa qofaa rigaa yookiin sooftii fayyadama. Homaa wanti itti godhu hin jiru wanti maasashaa ooyilaa homaa wanta akkuma fayyadamu fooxaa qulqulluu. Kuma argitan kana fooxama qofa fayyadama. Gidi buddeen akkamii akka ta'u ilaalla sisteema kanaa. Haga kun akkana irraa maxat jedhee lixiin isaa xafaf irraa jedhutti ittiin qadaannu eeguu qabna jechuudha. Ija babaasaa akkuma argitan kana dafnee itti qadaaduu hin qabnu. Iji isaa bahuu qaba waan ta'eef dafnee ittiin qadaannu. Sana booda itti qadaannaa jechuudha. Akkuma argitan kana kunoo kana fakkaata. Safeedillee haphima kana fayyadama. Harkaanillee tuquun barbaachisu. Akkanuma kaasna buddeena kana fakkaatu ta'a jechuudha. Jallisaas qulqulluu adiidha. akkuma argitan kana kuno buddeena baay'ee lafaa iji isaallee baay'ee bareeda. Deebi'ee guyyaa lama keessa qofa akka godhamu absiitii illee qaba. Absiitiin fayyadaman yeroo baay'ee namoonni biyya kanaa waa itti dabalanii
gariin ruuzaa, gariin arcee daaboo adiitti dabala, gariin immoo garbuutti dabala. Ani kun akkuma argitan xeefii adii qulqulluudha. Homaa ittiin daballee guyyaa lama keessatti hojjedha jechuudha. Sisteema kana namni baay'een waan buddeen baay'een rakkisee dhufu biyya kanatti isiniif share godhe. Isinillee hojjetadhaa yaada keessan naa barreessaa manatti. Buddeen baay'ee nama hawwatudha. Buddeen akkuma agartan baay'ee laafaa, ijji isaallee baay'ee bareeda, kan jalli isaallee akkana jira. Xeefii adii qulqulluudha. Humna akkaan qabu jechuudha. Mana keessanii yaada naa barreessaa. Buddeen kii akkuma agartan kana haala kanaan buddeen baay'ee ajaa'ibaa ta'e, ijji isaallee akkasuma akkuma agartan kana hundi isaatu jalli isaallee laafa baay'ee laafaa akka ta'e kun beeksisa. Hojjadhee xumureen jira. Laaltanii immoo bira dabarina achuma like, share, subscribe gochuun maatii ta'a. Waa hedduu walirraa baranna, waa hedduu fiduuf deemna. Kanaaf like gochuun hin dagatina, maatii ta'uus hin dagatina. Buddeena kana yaaltanii akka jaalattan abdii qaba. Yaada keessan koomentii irra naa barreessaa. Hanga wanta biraatiin walitti deebinu ta'e. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.